Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu kabajamtoota miseensota maatii Orobees. Baga nagaa jiraattan akkuma jirtanitti nageenyi kenna kan kabajaa isin haadha qabu isiniin jenna. Iddoon har'a itti argamne yaada jiru isinii qooduu barbaanne iddoo piroojeektii kireeshar maashiniiti. Iddoo kana akkuma argitan qophiin isaa hundi xumuramee jira. Maashiniin bifa kanaan kooluu isaa gara maraan banatee dhagaa daakuuf qophii irra jirra. Wanti hafee jedhe wanti qoodha. Suyyoo guyyaa lama sadiitti nu guutamee jedhe dhagaa daakuun eegalla jechuudha. Guyyaa gabaabaa kana keessatti dhagaa daakuun eegallaa fedhii rabbiitiin. Kabajamtoota miseensota waldaa aksiyoona Orobees akkuma yeroo irraa yerootti keessummoota keenya saayitii keenya ka riil isteetaas haa ta'u kireeshar maashiniis haa ta'u bakka hundaa nama keenya miseensa Orobees geessuudhaan yaada isaanii akka isinii qoodan gochaa turretti hadhallee miseensa keenya tokko nama guddaa nama jalqaba irratti Orobeesitti dabalame Orobees wajjin yeroo dheeraa ture yaada isaanii akka isinii qoodaniif isaa wajjin jirra. Isaanitti isin dabarsinaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi Akkam jirtu nagaa? Nagaa Ayyaadha. alhamdulillah. Nu jedhamtanii eessaa dhuftan? Maqaan kiyya Sayyid Hussein Buraayyuu naan jedhani. Anis kan itti dhaladhe guddadhe godina Iluu Abbaa Booraati. Kan immoo keessa jiraannu biyya guddittii magaalaa Roomaa Itaaliidha. Akkuma kanatti inshaallah tokko tokkoon achittis jira waldaa Oromiyaa koominitii Oromoo keessas hojjetaa turre akka amantaattis immoo imaama masjida Daarussalaam jedhamu salaachisaa turre ammas maazinnaan kun hakada. Ayyee bareeda. Mee maaltu isin dhagahame yoo dalagaa Orobees aga dhiyoo dura bakka lafa riil isteetii turre lafa sanillee wajji ilaallee isin laalchifnee piroosesii illee waa irra geennee sadarkaa dhumaa irra gahuu kennaa fi warra gennu hunda sidiibsinee turre achi durallee torban dabres maktaba keenyatti yookaan waajjira keenya isin simannee yaada wal jijjiiraa turre. Har'as kun saayitii kireeshar maashinii jirra. Adeemsa Orobeesii waa irra jiru kanaa fi bu'aa bayii nu irra dabarre kan isin ibsine kana ilaaltanii yoo waan biyya keessa jiru wal bira madaaltan maaltu isin dhagahame? Miseensota keenya maal dhaamtu? Akka walii galaatti alhamdulillah salaatu wassalaam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'ad miseensota keenya keessattuu obboleeyyan kiyya warraa kana keessatti ifaajaa turanii fi duraan dursee haqiqaatti waan biyya kana baate sadi taa'ee argeef jecha galata guddaan galchuuf ni barbaada. Galata addunyaa irrattis rabbiin jannataan qananii guddaadhaan jala kaa'ee akhirattis immoo jannataan jala qanasiisuun jedha. Kalammata miseensonni keenya akka ammarra jiru kanatti gammadaadha, abshiraadha, jajjabaadha. Umaa wanni nama yaaddessa tokko hin jiru. Wallahi tattaaffii guddaa kanaan booda wanni ta'anii argamu tokko waan hin jirreef tattaaffii guddaa kana boodaan obboleeyyan keenya akka Doktooraas, akka Ustaaz Mustafaas warra afanis namoota hedduudhaan ol argeera. Kan ifaajanii kanaan nu ga'uu jaraatiin wallahi addunyaattis akhiraattis haqanii nu jenna. Lammaffaa ana akka miseensota keenya warra Roomaa jiranus warra ijoollee hedduutu Noorwee irraas Faransaay irraas warri biyya hedduun mariyoodhaan olii wajjin seenne jira. Jaraafis amlee guddaa kennuun barbaada. Sunis haalli tokko tokko ummanni kan shakku tokko jira. Wanni shakkiin hin jirtu wallahi dachees irratti deemnee dachees wallahi dachee guddaa yoo rabbi ittiin nu milkeesse dachee ittiin nuti irra teenye Oromiyaa warra biraallee ittiin bilisa baanu jedhee yaada. Waan nama gammachiisaadha. Rabbiin immoo xumurarra jirra. Xumura sanaanis ta'ee omma warra irratti ijaarratee ittiin akhlaaqni fayyadamu ta'uun hawwa jajjabaadhaadha. Kun amlee guddaarra jirra. Waan nama shakkisaa tokko keessa hin jiru jechuun dhaama. Kan kanaas immoo kan maashina kanaas dachee isaarraa kaasee dalagaa isaarraa kaasees immoo an akka kiyyattis akka sabaattis baay'een gammadee jira. Wallahi waan duraan
duraanis hamilee guddaa qabaataa turre amma immoo irra guddaa hamilee guddaa nutti toree jajjabaadhaa jechuudhaan iyyuu inshaallah saba keenyaas dhaamaa ofiillee dhaamaa saba keenyaallee dhaamaa jechuu inshaallah. Hedduu galatoomaa Ustaaz Sa'iid, hedduu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Baarakallahu. Haaluma kanaan kan miseensota keenya miseensota Waggaacciyoon Orobees dalagaan keenya ka karoorfannee itti jirru hunduu isteeppii isaatiin deemu jira. Karoora qabatee deemu jira. Ulaagaa seeraa guuttatee deemu jira. Wanni yaaddoftan wanni shakkitan tokko hin jiru. Bakka jirtanii Rabbiin qofa nuuf kadhaa. Ilmi namaa hin yaada. Kan namaa guutu Rabbi qofa. Wayinu karoorfanne waan gurguddaa akka biyya tanaatitti piroojeektii guddaadha. Piroojeektii akkaan filatamaadha. Kana yoo itti milkoofnee galma nuu gahee jedhe dhala dhufu dabraa dhala dhufutu hafuura itti baafataa boqonnaa itti fudhata jennee yaanna. Jabaadha bakka jirtanii hamileedhaan yaadaan du'aadhaan nu wajjin jiraadha jennaa nagaan nu jiraadha. Galatooma yeroo biraa gabaasa biraatiin haga walitti deebinutti hammasitti tanatti bo'aaraa isiniin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.